yoo akkaataa itti CapCut PC irratti fayyadaman yookaan immoo viidiyoo itti gulaalan yookaan edit itti godhan barachuu barbaadan viidiyoon kun tartiibaan isiniif ibsa. Jalqaba irratti akkaataa CapCut PC itti buufatan yookaan daawunlood itti godhan Google irratti CapCut jettanii sarchi gootuu jechuudha. Sana booda liinkii jalqaba irra jiru cuqaasna jechuudha. Isarratti cuqaasudha. Ittaanee daawunlood yookaan isa kana tuqnaa. Achi booda daawunlood ta'a jechuudha. Daawunlood nu ta'ee jira. Isa daawunlood ta'e kana ni banna jechuudha. Sana booda run asitti install ta'aa jira. CapCut yoo banamu kana fakkaata. Asirratti iddoon kun iddoo viidiyoo itti edit yogguu goonu itti import itti goonudha jechuudha. Yookaan iddoo ida'uu kana tuqnee import gochuu dandeenya. Inni kun immoo timeline dha. Inni kun immoo preview dha jechuudha, iddoo itti ilaallu jechuudha.